Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa jira galata rabbii. Oroonni chaanaala Shumbee jalatti argamtan hundi keessanuu akkam jirta fayyaa keessanii baga nagaa taatanii akkasuma immoo chaanaala kiyya like share subscribe godhuun hin dagatina like godhuun hin dagatina. Warri immoo maatii koon taane maatii kiyya ta'a. warri modura maatii kiyya taatanii jirtan like if comment barreessu hin dagatina. Akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa koora galata rabbii isiniin jedha. Mee ijoolleen mana madaamee jirtanii warri hojjettoonni kushiinaa jechuudha. Warri biiroo kushiinaa jechuudha. Warri immoo biiroo uffata tokkosu biiroo masraa mana warri keessa jirtan akkam isinitti jira fayyaa jira biiroon keessa yookiin biiroon maashaallah namatti tola. Yaa kaanu amma boota biiroo keenya keessatti inni waraabuu jirra. Biiroo addaati. Isa kaama yoo isinitti agarsiisellee kannaatanii biiroo kana biiroon seenaa biiroo addaa keessa taa'ee isinii waraabuu jira. Akkasuma immoo hedduu tokko galatooma warri subscribe naa gootanii dhugaa baay'ee tokko gammade. YouTube'n kiyya immoo waan ta'e isinii himu bada waan inni ta'u sanillee irraan beeku sila moontaayitii sannaa ta'e rabbii guddaa galanni guddaan haa ta'u galatuma rabbii galchuudha. Rabbii gaditti immoo hormaa nama jajjabeessu galateeffachuu caala. Yaa carraa ofii mukkuruun baay'ee bareeda. At least carraa waanuma kamirrattu ta'e carraa ofii mukkuruun baay'ee waan namatti toludha jechuudha. Namni kamiyyuu amma hundi keessan waan tokko hojjechuu yoo feetan waan tokko jechuudha carraa isaa mukkuruun waan baay'ee das nama jedhudha. Maaliif tokkoffaa mee carraan keessan carraa akkamii carraan keessan amma waan tokko iyyuu godha yoo jettan carraan keessan kun mee carraa dhugaa carraa boodatti mirkanaa ta'uusaa adda baasta waan ta'eef waan tokko hojjechuuf duubatti irraan deebinaa isiniin jedha hundi keessanuu hooma barbaadanuu jechuudha. Achi deemtanii immoo biiroo keessatti akkamitti isinii nama fuuldura utaalta rabbisii haa kutu ichuusi haa kutu nama awwaarra deetiisisni tun immoo ishi haywaan innaa akkas isiniin jedha. Dhiifama osoo haasaa jiru bara kana tiisisnillee waan namni dubbatu afaanitti nama qabuuf akka nanarraa sottaalte beetti na dhuma haasaa jiru. Akkas isiniin jedha jabaadhaa. Oroonni waan tokko tokko hojjechuuf karoorfattan waan karoorfattan san maallaqaan jammartanii maallaqa hojii tokko hojjechuuf chaansii keessan mokkortanii naxaa mokkortanii waan san jechuudha irraa duubatti of hin deebisina. Maaliif waan tokko yoo hojjedhaa waan tokko mee waan akkanaa kana mee anagam dandeettii qaba. Amma sammuun keenya kun waan baay'ee hojjechuuf dandeettii hedduu qabna garuu immoo hin sodaanna konfidensii mataa keenya yoo qabaatin hin sodaannaa jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko immoo gaafa waan tokko hojjechuuf waama tokko jechuudha ittiin mari'attanii jettan tokko tokko ka chaansii keessa san irratti isin jajjabeessu jira. Tokko tokko mulumaayyuu wanta isin hojjechuuf itti kaatan san sodaa keessa isin galchee karraa isin deebisu jira. Waan tokko gaafa hojjettan namarratti hin hirkifatinaa. Rabbii tokkochatti dhiisati chaansii keessa mokkoraa jechuudha. Chaansii yoo jedhu waa baay'eedha namni tokko immoo waan hojjetu waa baay'ee hojjeta. Waa baay'ee hojjechuuf yaala addunyaa kanarratti jechuudha. Gaafsan isinii olitti inni isin gargaaru rabbii tokkocha waan ta'eef rabbii tokkochatti hirkifadhaati chaansii mokkoraa jechuudha. Namaan hin malatina konkuma namni immoo namnis olii lama tokko chaansii kan kee kanaayyuu akkati mulumaatti dadhabdu si godha akka mulumaa duubatti irraa deebitu. Inni tokko immoo akkas jajjabeessu si godha. Kanaaf waan ofirratti argeef isinitti himuu dhufe. Kanaaf jajjabaadhaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya taatanis like fi subscribe gootanii like fi comment hin dagatina. Warri immoo maatii kiyya hin taane itti dabalamaati maatii kiyya ta'a. Akkasuma immoo firoottan keessaniin sheerii godhaa biraan ga'a. Sheerii godhaati biraan ga'a. Akkas isiniin jedha. Hordoftoota kiyya baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabada baay'ee isin galateeffadha. Ebedaniin tun miskiina barsoona argitanii miskiina jechuudha. Biiroo kiyya kanatti namaa miti isin illee naata galti yoo ani naasaa jennu jalachuuf taalti maal gochuu safara kiyyoo taalti sila maraatte. Akkas isiniin jedha. Hedduu tokko gammadee yaa'u ani YouTube kana banadhee reefuu
ji'a afur na fakkaate yaa ji'a afur September bulii meeq September okay September bultii wayitii isaa guyyaa san banadhe yaa'u ji'a September yaa ji'a muraasa ji'a afur kan geenne uddabane garuu alhamdulillahi subscribe guuttadhe sa'aatii 4,000 guuttadhe subscribe 1,000 guutee animo namni ana of jajurraa osoo isin na jajjaniin natti tola galanni rabbiif haa ta'u yaa kinoo akkanatti maalii taayitii jedhasan taane galanni rabbiif haa ta'u moonaa taayizii moonaa taayit ka jedhamu tokko hin beekanii warri yuutuubii hin beekanii moonaa taayitii san taane jirra asiniin jedha akkasii waan birallee immoo inshaallah bismillah rabbiin jedhe jabaannee irratti hojjannaan ka waan birallee akkasuma finnaa inshaallah na jajjabeessaa asiniin jedha warri immoo chaanala banachuu barbaadan banadhaa hojjadhaa wayfaa mana arabaati haa tolu birri ittiin kafallu biyya keessa ta'aniitu namni hojjetaa jiranii biyya arabaa tanatti immoo wayfaan ka isaaniiti yeroo kifilii keessanii galtanillee irratti waan nama bohaarsuu hojjettan homaa rakkoon qabu innaa akkasiin jaa jajjabaadhaa tattaafadhaa osoo sammuun keenya dandeettee hedduu qabuu leeshi teenna maaliif teenna dandeettee hedduu qabnuyyuu innaa akkas isiniin jedha kishee tokko gara miidiyaa kanallee dhufanii waan baay'ee waan ammoo miidiyaa kana dhufeen furdadhe silleen bareedese haruma viidiyoo keessatti of arguu jira yoon akkas isiniin jedha kaa hordoftoota keenya laayikii narraa hin gatina subscribe narraa hin gatina waan akka narraa hin hambifatinaa isiniin jedha viidiyoo kana yaamatti bohaartaniif isinii waraabe isiniin jedha hordoftoota kiyya laayikii naa godha sababbiin isallee maalii taayitii jedhan san bira geenne isin immoo gara suurreetti nu jijjiiraa isiniin jechuufi amma biiroo keenya galleeffifnee deemnee rafuuf ka'amma sa'aatiin kun sa'aatii ribaate akka biyya Awurooppaa keenya kanatti ilaala narraa bareeduuf taayoo isaanaa kana akka isiniin jedha oduu isin dheeresse laayikii godha adaraa keessan ishee subscribe godha sheerii godha akka fira